Ashama harka fuunee akkam nagaa fayyaa qabdanii hundi keessanuu marti keessanuu warreen viidiyoo kana daawwattan akkam naguma akkam jireenyi badhaadhaa isinii jecha har'a mala tokko isiniif fidee jira waan bareedaa tokko je'amana. Isaan duratti Oromoo Maltiimiidiyaan gaam chaanaalii haarawaa yeroo ammaa kana baname waan ta'eef subscribe godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jecha like video isinitti tolullee godhuu dandeessan. Oromoo Maltiimiidiyaan viidiyoolee hedduu hojjechaa jira. Isin viidiyoolee isin bashannansiisan, isin bohaarsan, isin taphachiisan, viidiyoolee isin barsiisan karaa barnootaatiinis, karaa teekinooloojiitiinis, karaa koomidiitiinis, karaa adda addaatiin hojjechaa jira. Takka takkaan jala isinii dabarsaa deema. Subscribe like gochuudhaan cinaa dhaabbadhaa isin jechuu barbaada. Maal innis har'a mala ittiin nama haaraa tokko bilbila keessanirra yoo isinii dawwale yookaan bilbillee haaraa inni tokko yoo isinirratti bu'e akkami nama kanan beeku kana dura maqaa isaa qabadhee hin jiru akkamittiin nama kana beekaa mala tokko isiniif fidee jira. Innis bilbiltee haaraa inni tokko yoo isinirra bu'e iddoo barbaade haa ta'u nama isin beektan ta'ellee kan maqaan isaa isin barreessitanii ture takka akka tasaa isin jala dilleettee jiru haa ta'u mala kanuma barbaade haa ta'u bilbila haaromaa haa ta'u bilbilichi yoo bilbila keessan irratti bu'e akkamittiin beekuu danda'ama osoo abbicha san maqaan gaafatin bilbila isaa san maqaa isaa beekuu danda'a isa joo baaneeti. Ammallee bilbila haarawaa adda addaa kan beekuu barbaadan iccitii adda addaatiif ta'uu danda'a fedhii keessaniif ta'uu danda'a. Bilbila haaraa tokko namarraa fudhattee maqaa isaa baruu yoo barbaadde mala tokko jira. Innis maqaa isaa isiniif kaa'aa jechuudha. Akkamitti mala san bayna appilikeeshina wayii jira. Appilikeeshinicha jalqabanii buufattan. Appilikeeshina wammee walumaan haa buufnu nu hordofaa. Dura Play Store eega galtan booda galtanii itti barreessitu. Daataan kee cufaa jira waan ta'eef egaa barreessitan booda naaf fidaa jira. Sorry asitti Truecaller jettanii itti barreessitu. Truecaller jetti barreessaa. Ergas kun isinii fida Truecaller ID isa barreeffamni isaa adii kana jiru kana isinii fida. Achi booda install waan hin godhadhee jiruuf install isin jaa install godhattu jechuu isin. Eega install godhattan booda appilikeeshinicha bira deemtu. Appilikeeshinicha bira deemtanii bantu. Kunooti appilikeeshinicha ni bantu. Egaa appilikeeshinicha bantan wanta steepii isin gaafatu tokko jira ni guutaniif. Steepii sana egaa guutaniif booda foonii keessan allow access gootan. Ergas maqaa isin bilbila call recent jala galu asiinis ni ba'a. Erga Truecaller jet isinii baasmee akkamitti itti baasa kajoo amma kunneen warraan qabu warra hin qabne naa baase kuno True jaa duratti barreeffama isaa akkuma mul'atu kan True kuno True akkana barreeffama kanaan True akka mul'atu kanaan True kuno True jaa ichi booda kanaan beekuu dandeessanii jechuudha. Ammoo moobaayilicha foonii asi barreessuu dandeessan lakkoofsa immoo kan barbaadan kan isinitti hin bu'u yoo ta'e asiin itti barreessa lakkoofsa barbaadde. Ergas daataa xiqqishoo bantaaf daataa amma takka barbaada sarchee godhee booda maqaa isaa asiin isinii baasuu danda'a jechuudha. Innis kana akka itti fayyadamtan isiniin itti fayyadamtan jee isin amana bareedaadha. Isin fayyada jee namana itti fayyadamame. Ayyee galatooma ulfaadha.